sagalee taanaa uummata keenyaaf sagalee taanaa eenyutti sagalee taana waggaashan ummanni kun edda duu jalqabe boo'icha wal fakkaataa waggaashan guutuu boonyee dadhabnee dhiisne eenyutti dha sagalee taana mootummaatti sagalee taana moo eenyu fida sagalee taana eenyutiin beekuutiif sagalee taana waggaashan boo'icha wal fakkaataa maaluma godhe qoy ummanni kun maaliif guyyuun maaliif du'a Oromootu biyya bulchaa jiran Oromoo du'arraan oolchu taanaan maalidha faayidaansaa maaliif immoo waggaa sana guutuu qabsaa'e ummanni kun ummata kanaaf nagaa kenna warri daggala jiruuf ummata kanaaf an qabsaa'e warri aangorra jirus ummata kanaaf an qabsaa'e wal dhabinsa gidduu jiruun ummanni kun dhumee gaafa qabsooftanii aangorra baatan eenyuudha bulchitush ummanni kun gaaffii biraan qabuum gaaffii nagaa qofa qaba at least qoy bara kanatti ummanni mirga lubbuudhaan jiraachuu qabu Oromoon bara kanallee Oromoon mirga jiraachuu lubbuudhaan jiraachuu qabaachuu qabu ummanni kun kaleessa diina manatti itti dhufee qolateetu maqaan isaa lamaffaa gootummaa ture har'a garuu har'a boo'icha barsiistan ummata kana lakki ummata kanaaf nagaa kenna hireen koo kana ture beekuu baadhu san dura nagaatti yaafira koo fagaadheera sin dura utuun kolfee hin kuufiin namurani kichuu koo karoora baay'een qabaa maamna darkan abjuu koo wayo daima go morma murajira wayo daima go morma murajiru daima go Akal zede binini wayo hara gojachu hara yusilan qabu osona na qabate konko sununan qabu osona na qabate konko sununan qabu ilame ya kuyuko ila garba guracha ida pakkan ganne ingri ko simmaracha tubeta nachina be wan godu abe wode jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya isiniif waayatu egaa akkuma kaleessarraa eegalanii namoonni hedduun sagalee uummata keenya uummata salaalee uummata gochaa suukanneessaa irratti raawwatame egaa namoonni baay'een sagalee taatanii jirtanii ammallee sagalee ta'uu keessan itti afufu maaliif guyyaa lama sadi sagalee taatanii yoo dhiiftan achumaan irraanfatama egaa hundi keessanuu sagalee taatanii hanga gochaan kun miidhaan kun hundi furmaata argatutti hundi keessanuu xiqqaa guddaa warra fooloo gurguddaa xiqqoo osoo hin jedhin hundumti keessanuu akka irratti hirmaattan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha egaa namoonni jechuudha namoonni shawaa naannoo shawaa kanatti gaa namoonni baay'een shawaan gootota baay'ee qaba artistoota baay'eetu jira haa ta'u malee jechuudha namoonni artistoonni Oromoo warroonni aangoo qaqqaban shawaa keessa kan jiran Itoophiyaa keessa Finfinnee keessa kan ta'an namni tokko jechuudha akka fakkeenyaaf jechuudha ijoollee ganda biraati kan sagalee ta'aa jiru ijoollee Harargee Arsii Jimmaa Baalee ijoollee kana amma kan baay'inaan sagalee ta'aa jiru kan oduu hirrafin halkanii fi kaleessa yoo argitan makii ooroo halkan guutuu guyyaa guutuu tiktookii kanarra uummata walitti qabdee iyyaa oolte kun egaa ganda biraatirraa jechuudha Oromoon takkaa ta'u maleedha garuu mooyyitu jechuudha isin warra shawaa keessa jirtan artistoonnis beekamtoonnis aangoo qabattoonni aangorra kan jirtanis ummata keessanii kan sagaleen taane eenyuuf sagalee taatanii ummata keessan kan isin biratti qalamaa jiruuf kan hin dubbanne eenyuuf dubbattu ummata keessan kan ganda keessanii ollaa keessanitti miidhamaa jiru kan isin dhukkubsine kan eenyutti isin dhukkubsaa kun gaafii keessanii egaa namni abbaan tokko
yoo iyyate malee ollaan namaa hin mirmatu. Kanaafuu isin dura fakkeenya ta'uu qabdaniyyuu ture. Haa ta'u malee karaa saniin fakkeenyaa miti namni gadi bahee sagalee tokkoon dubbate hin jiru namoota muraasa jechuudha. Kan akka raachuu namoota muraasa namoota qubaan lakkaa'aman ijoolleewwan araba jiran kan ijoollee fuulota xiqqoo qaban kana malee warroonni artistii ta'ee biyya keessa jiru inni Finfinnee iddoo gaarii jira. Mana gaarii keessa ta'a, algaa gaarii rafaa, konkolaataa gaarii qaba, eeggameet jiraata. Kanaafuu inni dubbatee gadi bahee uummata kanaaf sagalee ta'uun dhimma isaatii miti. Inshaallah guyyaa tokko rakkoon gandoota uummata Oromoo Harargee, Booranaa, Arsii keessatti akkasumas Shawaa keessatti iddoo kutaa 11 kana keessattuu gahaa ture. Guyyaa Finfinnee keessatti gochaan kun raawwatame akka isin taatan isintu beeka. Isinii fi isin qofatu beeka guyyaa san jechuudha. Kanaafuu jechuudha hundumti keessanuu amma warri itti fufaa jirtan warri sagalee ta'aa jirtan akka walirraan kunne hanga furmaata tokko argattanitti sagaleen keessan itti hafuuf isiniin jechuun jaaladha. Egaa gochaa baay'ee gara nama nyaatu waan baay'ee nama jibbisiisu uummanni jechuudha dhume han miidiyaa kanarratti bahee tokko lamaa kana argina malee han hin baane kumaatamni akka jiraatu kanallee quba qabaddaadha. Uummanni gaa Shawaa kun uummanni Salaalee kun karaa hedduudhaan miidhamaa kan jiru. Karaa faannootiin ni miidhama, warra bosonaatiin ni miidhama, qaama mootummaatiin ni miidhama. Karaa sadii miidhamaa jira. Egaa qabeenya isaaniitti hin hafne, horii isaaniitti hin hafne, nama isaaniitti hin hafne, namni isaanii yeroo akka horiitti qalama. Dhugaa amma sirni duraa sun hojii irra oolaa akka jiraatu kanarraa hin hubanne. Akkuma Minilik harma mure kunillee sirni sun jechuudha hardharree nama ilma namaa basmaam jedhee kan qalchisiise kun sirni sun jijjiirame jechuu hin dandeenyu gunguma. Eenyu kan jijjiirame nama ta'uu fi teessoo wantoota akkasiitti jijjiirame malee sirnichi guutumaan guututti akka hojjechaa jirutti kan Oromoon beekaa jiru amma. Kanaafuu hundumti keessanuu jechuudha Oromoon hundumtuu jechuudha Oromoon kutaa 11 mirga jiraachuu, mirga nagaan bahee jiraachuu, mirga jiraachuu biyya isaati irratti qabaachuu qaba. Mirga isaatiif falmachuun dirqama.